qabsooni keenya sadarkaa namarra ga'e kuni sadarkaa baay'ee murteessaadha. Qabsoon saba keenyaa bu'aa bahii hedduu keessa cehee boqonnaa namarra ga'e kun boqonnaa baay'ee murteessaadha. Boqonnaa baay'ee murteessaa kana akka sabaatti wal hubannaa cimaadhaan sabni sadarkaa tokkotti wal hubatee yoo socho'ee boqonnaa namarra geenye kana keessa ce'uudhaan hireen uummata keenyaa lammata akka duubatti hin deebine gochuu dandeenya. Qe'een Oromoo nagaatti deebi'uu qaba. Qe'ee Oromoo nagaatti deebisuudhaaf mootummaan waan kamiifuu qophaa'aadha. Karaa nuyi yaalle hin jiru. Ijoolleen bosona jirtu kun waan isaan bosona keessa isaan deebisisu tokko sababni tokko hin jiru. Waan Oromoo fayyadu tokko keessa hin jiru. Waan barbaachisoo hunda kompromaayiz goonee waan Oromoon qabu kenninee sadarkaa Oromoon danda'utti goonee fuuldura tarkaanfachuudhaaf qophaa'aadha. Jarri kun qe'ee Oromoo gaaga'anii diinaaf karra saaqu malee wanti biraa waan isaan fidan hin jiru. Oromoo laala. Haadha Oromoo, jaarsa Oromoo sana laala. So nama dhuunfaa haa ta'u, gareedhaan haa ta'u, abbaa barbaadda fidaa waan sin jettaniin fudhannani. Kanaaf mootummaan karaa nagaatiin dubbii kana xumuruudhaaf qophaa'aadha. Karaa nagaatiin alas dubbiin kun hin xumuramu. Karaa sanii ala karaan jirus karaa nu fayyadu miti. Hacufnu boqonnaa kana. Caasaan daka jiru, caasaan gandarra jiru, aanarra jiru, godinarra jiru, magaalarra jiru. Kan afaan akka wal gitee hojjetu waan dandeenyu hundaan hin gaggeessine. So qe'ee Oromoo nagaa gochuun isa priority. Obboleewwan lamaa wal ajjeesuun qabanii sagaleen qawwee dhaabbachuu qabaa kan jettan yaada eebbifamaadha. Ejjennoo sirriidhas. Yaada kana fuuldura kan dhaabbatu diina Oromooti. Dhiiga Oromoo lolaasuudhaan humna fayyadamuu barbaadu qofa kanarratti kan bobba'ee jiru. Kanaaf eeyyamuu sirra hin jiraatu. Bara qawween barbaachisu Oromoon qawwee baateera. Qabsaa'eera. Kufeera. Amma immoo waltajjiin qabsoo irra geenye kana kan barbaadu miti. Waltajjii qabsoo amma irra geenye kanaaf qabsoo barbaachisu qabsoo madaalu hojjechuu kan dura jiraatu. Adeemsa kun kanaaf waan barbaachisu gochuun nurra jiraata. So qe'een Oromoo nagaa ta'uu qaba. Oromummaan keenya Oromummaa keenya. Oromummaa keessan irratti eenyumaaf iyyuu hin eeyyamin akka taakkuu tokkotti ce'u. So kan nagaa irratti karaa sirrii ejjennoo sirrii qabattanii ejjennoo isin qabattan kun obbolaan obbolaa ajjeesuu qabu kan jettan kun sagalee qawwee dhaabuudhaaf qabsoo isin godhatan kun seenaa Oromoo keessatti bara baraaf kan yaadatamudha. Qabsoo Oromoo gulantaa attaanutti ceesuudhaaf ejjennoo fudhattanidha. Jaarmiyaan akka ba'uuf ejjennoo fudhattanidha. Siyaasni ammayyaan Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti akka ijaaramuuf ejjennoo fudhattanidha. Ejjennoo sirriidha. Kanarratti jabaannee amma dhumaatti aarsaa barbaachisu hunda kaffallee yeroo fudhatu hundaa fudhatu. Utuu abdiin kutatiin amma dhumaatti kana milkeessuudhaaf dhiibuu danda'utu nurra jira.